mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyaa fi tasgabbii naannoo keenya mirkaneessuudhaaf hojii gurguddaadha kan hojjetaa ture. Sana keessaa dhibdeen jiru karaa nagaadhaan akka furamu, karaa jaarsolii biyyaa abbootii gadaan akka furamu hojii guddaadha kan hojjete. Waamicha caffee Oromiyaatiinis akka mootummaa naannoo Oromiyaatiis taasiseenis namoonni kanaan dura dargaggoonni abaawoo shanee keessatti makamanii turan waamicha mootummaa naannoo Oromiyaa taasise abbootiin gadaa taasisanii fudhatanii kan galan jiru. Akkuma mootummaan naannoo Oromiyaa waadaa galees uummata kana deebisanii dhaabuudhaaf hojii bal'aatii kan hojjetame. Carraan hojii akka uumamu fi ta'eetu jira. Kanaan nageenya naannoo keenya tasgabbeessuun hojiin nageenya waaressu uummata hirmaachisee hojjetamaa jira. Haa ta'u malee darbee humni shororkeessaan shanee tarkaanfii uummata nagaa irratti xiyyeeffate yeroo inni fudhatu mul'ata. Gaafa caamsaa 23 godina Arsii aanaa Asakoo ganda dhalataa Caffaa jedhamutti diinni abaawoo shanee filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa kana gufachiisuudhaaf ergama diinota seenaa Itoophiyaa ta'an irraa fudhatuudhaaf sochii guddaa taasise. Haa ta'u malee humni mootummaa fi humni uummataa qindaa'ee filannoon marsaan 7ffaan otoo hin gufatin milkaa'uu danda'ee jira jechaadha. Filannoo marsaa 7ffaa kana ergama diinota Itoophiyaa fudhatee socho'u galmaan ga'uu akka hin dandeenye hubate tarkaanfii gara jabinaa guutame uummata nagaa irratti fudhatee jira. Kanaanis lubbuun namootaa bahee jira. Qabeenyi mootummaa kan uummataa barbadaa'ee jira. Manni amantaas akkasuma barbadaa'ee jira jechaadha. Kun humni shororkeessaa kun humna dabeessa uummata nagaa irratti xiyyeeffatu dhaabbata tajaajila hawaasaaf kennu keellaa fayyaa irratti buufata fayyaa irratti tajaajila hawaasaatiif oolu kan barbadeessu bakka waaqeffannaa uummataa irratti kan xiyyeeffatu humna akkasiiti jechuudha. Humni kun badii aanaa Asakoo irratti geessisuuf karoorfate sana humni nageenyaa mootummaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan akka diinni karoorfatee dhufe osoo hin ta'in caasaan keenya nageenyaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan uummanni sun badiin guddaan otoo hin gahin uummata baraaruun danda'amee jira. Naannoo wal waraansi kun irratti uumame keessa uummanni gara nagaa qabutti akka inni bahu taasisuu dandeenye jira jechaadha. Sana ta'uu gochuu baannee badiin uumamu kanaa ol ta'a ture. Kanaaf caasaan nageenyaa wareegama guddaadha kan kaffale. Sanaan to'achuun danda'ameera. Badiin qaqqabe garuu lubbuun namootaa darbeera. Manni amantaa gubatee jira. Dhaabbanni fayyaas kan mootummaas gubatee miidhaan irra ga'ee jira. Qaamni nageenyaa ganda sana to'ate nagaaf tasgabbii buusuudhaaf sochii bal'aa hojjechaa jira. Ammaa fi kan adda ba'e mana amantaa irratti rakkoon qaqqabee jira. Akkasumas dhaabbilee fayyaa hawaasa tajaajilan irratti dhiibbaan qaqqabee jira. Lubbuun namaas bahee jira jechaadha. Filannoo gufachiisuu waan dadhabeef walitti bu'iinsa amantaa, walitti bu'iinsa sabaa uumuudhaan tokkummaa uummanni qabu waliin jireenya keessa seenaa keessatti horate sana diige wal waraansa keessa akka qabu
barbaachisuudhaaf kaayeffatee kan bal'inaan hojjetamaa jiru. Qaamoleen nageenyaa kan federaalaas kan keenyas qindoominaan tarkaanfii fudhachaa jiru jechaadha. Kanaaf uummanni keenyas tokkummaasaa olala diinaan otoo hin raafamin tokkummaa keessoosaa jabeesse akkuma kaleessa waliin dhaabatee nageenya isaa mirkaneessa akkuma kaleessa waliin dhaabatee biyya kana ijaare ammas ergama diinaa ta'uusaa hubatee tokkummaansaa jabaatee garaagarummaa amantaa tokko malee garaagarummaa sabaa tokko malee dhaabatee nageenya naannoo isaa mootummaa waliin ta'ee mirkaneessuu qaba. Mootummaan aarsaa barbaachisu hunda kafalaa jira. Ammas aarsaa barbaachisu kafalee nageenya uummata keenya mirkaneessuudhaaf hojjechaa jira jechuudha. Nageenya kan uummataati. Uummanni hirmaannaa taasisuu qaba. Uummanni nageenya isaa mirkaneeffachuudhaaf odeeffannoo sochii diinaa mootummaadhaaf kennuu qaba. Of ijaarees naannoo isaa ganda isaa eeggachuu qaba. Mootummaan yeroo kamiyyuu aarsaa barbaachisu hunda kafalee nagaa fi tasgabbii uummata keenya mirkaneessuudhaaf hojjechaa jira. Ammas nagaa fi tasgabbii uummata keenya mirkaneessuudhaaf daran kan hojjennu waan ta'eef daangaa hanga daangaatti sabaaf sablammoon uummattoonni naannoo keenya keessa jiraatan duudhaa waliin jireenyaa kaleessa horatan tokkummaa isaanii eeganii mootummaa cina dhaabbatanii kaayyoo diinaa kana akkuma kaleessa fashalsan har'as fashalsuu danda'u qabu.